Eenyu? Galaanaa Gaaromsaan jedhama. Galaanaa Gaaromsaa Finfinneedha. Keessummaan keenyarraa weellisaa Hacaaluu Hundeessaati. Hacaaluu gaafachuu barbaaduun qaba. Ni dandeessa kunoo Hacaaluu faana haasa'i. Hello Aje. Nooruu galu. Harka fuuna gooftaaf. Harka keetiin buli mootii koo fayyaadha. Nagaadha. Baga jiraatte. Gaaffii sadeen tokko si gaafachuun barbaada. Egaa natti nu ulfeessiin malee na gaafadhu. Amma dura addunyaa kanarraa namoota lubbuun jiranis ta'ee namoota lubbuun darban eenyu ajaa'ibsiifattaa? Itti aansee ati wallisummaadhaan biyya keessa biyya alas iddoo garaagaraa deemtee wallisteessa. Naannoo kamitti waltajjii sirbite yookaan naannoo kamitti sirbite uummatarraa fudhatama gaarii argattee ati miira kee keessa kan baduu hin dandeenye kanatti keessa keessatti yaadattu naannoo kamitti kan sirbite. Itti aansee immoo sirboota kee 12 keessaa sirboota meeqa barreessite warreen barreessite keessaa meeqa kiliippiidhaan hojjettee uummataaf dhiyeessite. Kanumaan si gaafachuu barbaada. Galaanaa Gaaromsaa Finfinneerraa waan nu bilbilteef galatoomi. Galatoomi galoo. Tole. Hacaaluu gaaffii Galaanaan si gaafate keessaa asuma utuu deebisaa deemne gaariidha kan yaadu. Tarii ogummaa kanaanis ta'uu danda'a akkasumatti nama uummataaf hojjete nama cimaadhattee yaaddu keessaa eenyuun ajaa'ibsiifatta kan jedhu jira. Addunyaarraa namoota lubbuun jiranii fi namoota lubbuudhaan hin jirredha. Addunyaarraa anaaf namoota lubbuun hin jirre keessaa Oromticha Adam Saadoon ajaa'ibsiifadha. Akka seenaan nu lallabdutti Adam Saadoon lola qotee bulaa Baalee Waaqoo guutuun hoogganamu irratti nafxanyoonni waraana isaan irratti banan irratti loowwan isaanii fixaniiru. Isarratti jeneraal Waaqoo guutuun xalayaa naabirmadhaa Oromoo Tuulamaatti ergaa ture. Kitaaba kanarra jira, kitaaba seenaa tokkorra jira. Adam Saadoof peejii 14 erge. Fuula 14. Yaa fuula 14 ergee Adam Saadoon achi ka'ee gara Oromoo Tuulamaatti xalayaa naabirmadhaa kana geessuuf otoo deemuu lukkeewwan nafxanyootaan qabama. Gaafa qabamee to'annaa jala oolu battalumatti mana fincaanii nageessaa jedhe. Mana fincaanii nageessaa jedhee fuula 14 waraqaa xalayaa sana nyaatee itti bahee inni garaadhaan nu bahee garaatti nu deebi'eeti waan fiddan fidaa jedheen. Nama kana gaa addunyaa irratti beekamuu baatus anis nama addunyaa irra jiraatu keessaa isa tokko, innis nama addunyaa irra jiran keessaa isa tokko, nama lubbuudhaan hin jirre, nama seenaa kanaan an ajaa'ibsiifadha. Isarraayis barnoota guddaan argadhe. Maalan argadhe namni waan kaayyeeffate tokkoof waan gochuu qabu akka gochuu qabuun irraa baradhe. Warra lubbuun jiran keessaa Neelsan Maandeellaan ajaa'ibsiifadha. Waa'ee Neelsan Maandeellaa addunyaa irratti nama beekame inni waa'ee mana hidhaa isaan odeessu dhumarratti kanan isa ajaa'ibsiifadhe tokko. Akkuma inni mana hidhaatii baheen waggaa amma sanaa hidhamee akkuma baheen jarreen saba isaa akka hin taane gochaa turan sana haa jiraatanii jiraadhaa jedheen. Garuu inni irraanfannu waan nu gootan jedheen. Namtichi kun egaa waan jarreen saba isaa irratti raawwatte kana namicha beeku erga bahee aangoo qabate waan tudduu erga harka isaa galeen booda jara kan akka fedhe gochuu danda'a ture. Dhiifama goonaafii jedheen. Dhiifama gochuu isaa kanaan baay'een isaa ajaa'ibsiifadha Neelsan Maandeellaa. Inni lubbuudhaan jira. Tole. Yaada ka'e keessaa kan biraa waltajjii sirboota garaagaraa irratti argamtee sirbite keessaa waltajjiin baay'ee sitti tolee hin irraanfanne jiraayyuu gaaffiin jedhus jira. Baay'eedha. Naannoo Oromiyaa hedduu deemeera. Uummanni Oromoo
ijum tokkoon na simatee hamileedhaan na jajjabeesseetu mana erga. Garuu dhiyeenyatti godina Gujii deemeen ture hoteela tokko eebbisiisuudhaaf deeme. Waan ajaa'ibaa tokkoon argaan hoteela eebbisiisuun deeme gaafa godina Gujii magaalaa Shaakkisoo deemu magaalaa baanii halkan keessa sa'aatii 5 konkolaataa fudhatanii baanii motorsaayikiliidhaan na simatanii halkan keessa sa'aatii 5 Finfinneedha akka yamman achi ga'utti bilbilaan na hordofaa turan eessa geesse ennaan deebi'u immoo galaanaa fe'anii na ergan. Ummata Oromoo Gujii sanaaf baay'ee kabaja guddaan qabaa fi baay'een isaan galateeffadhaa isaaniin irraanfadhu kanaanan isaan yaadadha. Kunoo ergaan keengaan isaan kallattiidhaan kan biraa kan galaanaan kaase keessaa albama kee keessaa sirboonni ati barreessite sirboonni kan kee ta'an meeqaadha gaaffiinsa? Albama korra sirboota 12 jira 9 anatu barreesse. 3 Simeetu faatu barreesse. Simeetu faa waliin. Yeedaloof walaloo wal keessa jechuudha. Tola. Amma waa'ee waltajjiis kaasneerraa waa'ee jaalala uummanni siif qabus kaasneerraa yeroo uummata bira dhaqxee akkaataa isaan ittiin simatanis kaasteetta. Waltajjii fiichee irratti immoo sirbati kololanii koo sirbite tokko jira istuudiyoo keenya qabna. Isaaf hirreetu immoo deebinachuudha. Ammas hordoftoonni keenya bilbilaanis ergaa gabaabaanis gaaffii isaanii nu erguu danda'u. Ammas iddoo jirtanitti nu faana turaa keessummaan keenyarraa Hacaaluu Hundeessaatii turtii gaarii. Asama lucky kololani sa bilikise to yamarartu to numarati wal isama kololani sa bilikise to yamarartu to numarati wal isama kololani sa bilikise to ya konkoneto inugadae wal isama kololani sa bilikise to yamarartu Kololanito manaka kayun koduri Kololanito ni gurguddan sibila Kololanito anum kalla kesi waya Kololanito namna timbekne simida Kololanito paranjiri kicha gigi Kololanito ruminga tufon indanko Kololanito ijollumana nisijali Kololanito simararu imimanko Kololanito kololani sa bilikisito yamarartuto enugadae wadisa wayo kololani sa bilikisito yamarartuto enumarate wadisa mere Kololanito mali mano gargar nu baasuuf yaadan jarro bilikisito mali adan nu baasuuf yaadan jarre rangade hambo koti irransi yeyi arite utoni nuftaasi eegu eda torra fimbarite ya birbirsa warra bebe enyumurra laate laata anumaaf si gargar baasu wagame kaya datata kololanito malima adanu basuf ya danjaro bilikisito malima gargar nu basuf ya danjari ko bilikiseko malo ya shole malo ya marar titi ya loko sifan gurgure joroko ya marar tuko malo ya shole malo ya marar titi ya luce sirba sagale na ngaduce berega
kololaniito kololaniisa biliqiseeto yamarartuuto eenyummaaraati wal'iisa lakki kololaniisa ashu biliqiseeto yamarartuuto eenyummaaraati wal'iisa kololaniisa biliqiseeto yakonkoneeto eenyummaaraati wal'iisa lakki kololaniisa biliqiseeto kololaniito karaa mana abbaa guddattu kololaniito amaleen saree ariite kololaniito utuun si ilaalcha marmaru kololaniito kopheen lukarraa na dhumte kololaniito bosonuu maaliif furdata kololaniito utuu si qiqiidhaan eegu kololaniito anabbaa kee hordoftoota keenyaa egaa kunoo Haacaaluu Hundeessaa waliin haasa'aa gidduu gidduutti immoo sirba isaas isin affeera akkasittiin waliin haasa'aa jirra. Haacaaluun har'aa gaaffii keessanis hin deebisa. Gaaffiin ani kaasuufis jira. Innis gidduutti muuxannoo isaa nuuf qooda. Haacaaluu sirba kololanii koo affeeramnee jechuudha galatoomi deebineerra. Galatoomaas. Gaaffiin sila ka'e jira garuu isatti deebina amma kan ani si kaasu mudannoo qabdu keessaa tokko kan yeroo mana barumsaa turte mana barumsaa Ambootti yeroo barachaa turte mana barumsaa innaa deeman beektaa uffannaan mana barumsaa adda yuunifoormiin jira uffannaan sun immoo shiiftiitti garaagara beekamaadha shiiftiin ganamaaf inni sa'a boodaa garaagaradha. Wanta nagee maali Haacaaluun otoo shiiftiin isaa yookaan yeroon inni itti baratu sa'a booda ta'ee jiruuti barii dogoggoree mana barumsaa dhaqee isayyuu immoo uffata saslaa sa'a booda uffatamu uffatee ganama mana barumsaa seeneet eggii dallaa keessa seenee barattoota kaan argee of hubatee innaa deebi'uuf karrarra ga'u Haacaaluu isaa deebitannaa waa jedheedhan sana nu taphachiise. Ati nama ajaa'ibaa bar. Innaan albama kana hojjechuudhaaf innaan marmaaru Amboodhaaf Finfinneetti marmaaraa hojjechaa ture. Kutaa 12 barachaa ture sin maqumaaf mana barumsaa ta'a malee yaanni koo kan jiru albama kana yoomin xumuree fixaadha. Garummaa mana barumsaa haafuun qabu waan ta'eef an deema. Kan si ajaa'ibu keessaa jimaata Finfinnee deemeen istuudiyoo qidaameef sanbata buleetan wixata barii baheen gaafan kan waaree ganamaa baradhutu jira. Waaree ganama istuudiyoo bulee Finfinneedhaa dhufee halkan keessaa sa'a 11 walakkaa akkas baheen Finfinneedhaa konkolaataa yaabbadhee dhufa. Hiriyaan koo kan wajjin kireeffannee jira guddisaa dheeressaa jedhaman yeroo yuunifoormii fa'aa daandiitti naa fidu fa'aa jira saffadhee seenaa. Nagaa akkam jirtu eenyu jennu eessaa nu bilbiltu? Simeetu Faan jedhama Finfinneerraa. Eenyu? Simeetu Faan Finfinneerraa. Simeetu Faa walaleessaa sirboota Haacaaluu keessaa moo? Akkas. Waa'ee kee kaasaa turre gidduutti waa'ee sirba Haacaaluu naasofnu. Atis nu bilbiluun kee baay'ee gaariidha. Kanaan wal qabsiisee gaaffii nan si gaafadhu jira. Mee utuunan gaaffii kana sin gaafanne ati dura gaaffii kee Haacaaluu gaaffume. Hello. Nagaama. Nagaama jira. Irra naa deebi'ee egaa nama maqaa namaa kaasan namni ka'uun hin oolu. Kunuuti amma Haacaaluudha keessummaan keenyaa. Haacaaluun hojii irratti maal fakkaata gaaffiin ati gaafattu jiraate wanti utuu uummanni beekee gaariidhattee yaaddu waa'ee Haacaaluu wanti hubatamuu qabas yoo jettu yoo jiraate nu gaaffu. Wanti Haacaaluu gaafadhu hedduullee yoo jiraachuu baate kallattii waan walakkiin of yeroo hunda nan gaafadha. Tole. Haacaaluu yeroo jalqabaatti kaasee ijoollummaa isaatii kaasee waggoota 13 duran beekaa.
yeroon beekus akkin ani itti beeku akka tasaa waltajjii tokko irratti wal agarre. Nama hedduu sirbuu danda'u keessaa tokko ta'een argadde sababuma waltajjii sanaa irratti jechuudha. Sirboota afaan Oromootiin kana dura wallifaman hunda isaanii yoo caalchisee sirbe malee gadi buutee hin sirbuu kana dandeettii isaa akka hubadhu na godhe. Egaa namuu galaana jireenyaa gadi fagoo kana daakuun yeroo itti fudhata yeroo dheeraa booda immoo waggaa 4 dura wal argine innis jiruu fi jireenyi bakka nama geessitu walumaa gadi jechuudha ture. Anis akkanuma wal agarre. Garuu waan hawaasni barbaadu gurra hawaasaatiin ga'uudhaaf yeroo nuti hin fudhanne sun immoo aantummaa sabaa fi jaalala afaan saba ofii aadaa saba ofiirraa kan ka'e. Akkuma inni durayyuu heeree ji'oota 7 keessatti albeema milkaa'aa ta'e tokko hojjenne jechuudha. Kana Hacaaluu miirri kaleessaa jira jedhine miirri kaleessaa sun har'aa jira. Yoo jiraate amma yoomitti deemuu danda'a. Tokko kana. Inni lammaffaa Hacaaluun yoo kiiloon kee kuyyoo uummata salaamii. Tole kan biraa qabdaa Simee? Kan biraa Hacaaluu kallattiidhaan waliin dinqisiifannu. Kallattiin miidiyaatti yoo dinqisiifadde maal sitti fakkaata siif? Tole amma inni hafuun immoo wanta si gaafadhu maali? Yeroo Hacaaluu faana hojjettanii sirboota albamii kana keessa jiran keessaa atis kan barreessite qabdaa kan yeedaloonis irratti hirmaattee jira. Walumaa gala immoo adeemsa hojimaata albamii kanaa keessaa qabda waan ta'eef Hacaaluun hojii irratti maal fakkaata? Maal isa ajaa'ibsiifatta? Dandeettiin inni qabu isa kamtu sitti tola? Hacaaluun dubbii keenya irratti Hacaaluun inni barreessaa ni yeedaleessaa akka inni walaloo gaggaarii barreessus hedduun beeka. Caalayyuu kan beeku keessaa tokko ana. Ni yeedaleessaa garuu yeedaloo amma yoo dalagdee itti kennite yeedaloo sana akka ati yaaddee ol godhee hojjechuu isaati. Ani hedduu kan inni dinqisiifatu wallistoota hedduu faana hojjeteeraani. Wallistoota hedduudhaafis barreessee kenneera. Garuu wanti ani isarraa namoota biraarraa hin arganne isarraa kan hin argu. Yeroo gabaabaatti shaakalee otoo hin ta'in yeroo gabaabaatti afaanumarraa fuudhee yeedaloo akkaataan inni itti hojjetuu fi akkaataa ani yaadee ol godhee akka inni hojjetuun quba qaba. Kan inni hedduu dinqisiifadhuufis isa kana. Kana kan inni Hacaaluu keessaa dinqisiifadhu ni barreessa dhugaadha. Haa ta'uutti yeedaloo akka ajaa'ibaatti hojjeta jedhee kan dinqisiifadha Hacaaluu. Tole yeedaloo isaasiif caalasii fi egaa Simee waan nu bilbilteef si galateeffannaa. Tarii dhimmoota biraa irrattis immoo yeroo biraa atis yaada kee nuuf kennitanii yaannaa. Kan Hacaaluu qofa osoo hin ta'in dhimmoota ogummaa gaafatan irratti akkasumatuu nu hirmaattee nutti tola. Waan nu bilbilteef galatoomi. Galatooma anis waan irraa barbaachisu saba kiyyaaf gumaachuuf nama duubatti jedhu miti ulfaadha. Hayyee turtii gaarii siif haa ta'u. Simee Tufaanii. Simee dhagaa kan amma haasa'aa ture. Simeen hojii muuziqaa kee keessa namoota harka qaban keessaa tokko. Waliin hojjettaniittu waa'ee kee kan inni kaase keessaa atis silaa waa jetteetta waa'ee dandeettii keeti. Inni immoo yeedaloo kee baay'ee ajaa'ibsiifata. Dandeettii ati yeroo namni waa sitti himu waan yeedaloo wayii sitti himu ati immoo nama sitti hime sana caala bareechitee akka hojjettudha kan inni kaasaaru. Akkuma siin jedhin ijoollummaarraa kaasee wal beekna. Olmoos waggaa 13-14. Innis akkas jechaa ture sirrii. Nama cimaa beektee Simeen barreessuu qofa osoo hin ta'in nama dubbis danda'u beektee. Gaafa haasa'uu nama haasaa danda'u. Sitti bahe jechuudha. Anatu satti bahe. Dhugaa? I am sure. Anatu satti bahe malee inni natti hin baane bilchaata anaaf bilchaataadha inni. Ani sillachuu cimaadha kanaan haasa'uu kanaan galatoomee waa barreessuu kanaan. Tole. Galatoomi Simee Tufaa keenya. Waan nu bilbileef anis galateeffadheera. Waa'ee inni kaase keessaa maali Hacaaluun kun yooma furdataadha. Kiiloon isaa yoom dabalaa. Ani waggaa amma kana akkasumatti hin beekaa. Yoo akkam goonee furdisnaadha Hacaaluun.
Tariyoon furdadhe warra na komatan keessa simeetu faan ta'in malee egaa wanti yaanne gaafa nuu guute furdachuun hin oolu. Namni yookaan yoo waatti tole furdata yookaan yoo abdii kutate furdata. Dhiifa mallee naa godhi malee. Kana lamaan keessaa gaa waan dhabnu amma lubbuun nu jirtutti. Kanaaf ganaa kan kee fuuldurumatti jechuudha waa'een kana. Namni gaa ijoollummaadhaa kaasee innaa dargaggoomu innaa dulloomu jijjiiramni qaama irratti uumamu jira. Hacaaluun achumatti bishaatee jiraadha akka naa galitti jijjiiramni qaama kee irratti mul'atu badaa mitiidha. Sanuma. Sanuma miti? Sanuma. Garuu fayyummaan koo guutu galata rabbii. Waa'ee gaariidha wanti guddaan fayyaadha. Kan haasa'aa jirru waa'ee ogummaa, waa'ee dandeettii keetii, waa'ee muuziqaa keetii dhimmi guddaan sanadha. Isaa wal qabsiisneeti kan kaasne sirbootaati sirbite keessaa kan uummata bira ga'ee akka mudannoo addaatti ilaalamu jira. Sirba oolmaan kee tulfaate kan jedhu sirbi suni sana dura dhiifama haasaa kee dammaan qabee gaaffii simiitu faan gaafate tokko jira. Miirri sun akkuma durii jira. Isa itti deemina dheene amma gara fuulduraatti maal hojjetta kan jedhu gaaffiin jira kan silaa jalqaba irratti nu gaafate adam nu gaafate salamaa walitti qabnee deebisna dheene inni irraanfatamu. Abshir jira. Yoo inni irraanfadhe ati sin irraanfattu. Inni irraanfatu. Tole amma waa'ee wanni kaasna oolmaan kee tulfaate sirbi sun seenaa dhugaa akka ta'edha kanan dhaga'e. Sirrii. Sirbi sun yeedaloonsaas walaloonsaas namatti tola. Dhaggeeffatanis na arganis. Mee seenaan sun maalidha? Seenaan sirba kana duuba jiru maalidha? Sirri oolmaan kee tulfaateen jaalallee kootiifan sirbee faantuu Damsaw Diroo Beenyaa jedhamti. Innaan mana barumsaa haayiskuulee jiruuttiin wal barree akka gaariitti wal jaalachaa turree jidduudhaan mana sirreessaa galee almost waggaa 4 achiin ture amma nachi ba'uu marmaartee na gaafachaa turti. Ana qofa osoo hin ta'in qeedhaa baay'ee ishii jaallatu maatiin koo innaa ishiin dhuftee achitti na gaggaafattu sana. Abbaan koo maqaa baaseeraaf iyyuu kan si dinqu beektuu jedheen beekte obsee koo beektuu koo jedhamti. Walaloo sana keessa jira. Isheefan sirbee anis nan bahee amma yoonaa waliin jirra. Isheefan sirbee kanaaf seenaa dhugaa ta'uusaa naannoon itti dhaladhee ishee beekanii baay'ee ishee jaallatu. Kanaaf sirba kana keessa amanamummaa, gootummaa jaalalaa, kunuunsaa nama jaalattuuf gootuu kana kan inni calaqqisiisu walaloon sirba kanaarra caala. Sirbi kun sirboota baay'ee jaalataman keessaa tokkodha. Nutis yeroo baay'ee kan qilleensa irra oolchinu keessaa kilipii ati nu biraa qabdu keessaa kan jaalatamu tokko kanadha. Mee sirba kanaati irra nuurusiiti nuti immoo istiidiyoodhaa ol kaasnee dhageessifna jechuudha. Oolmaan kee tulfaatee ka'anaaf finaa ooltee rakkinaaf gadadoo kan nafaan argitee stuudiyoodhaa gadhiistan baay'ee bareeda. Gadhiisna guutuusaa hordoftoota keenyaa sirba kana hordofnee deebina. Ammas nu bilbilaa ergaa gabaabaas nu ergaa turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Oolmaan kee tulfaatee ka'anaaf finaa ooltee rakkinaaf gadadoo kan nafaan argitee anoo humnaan qabu waa tokko siin godhoo du'ee baaduusillee aansinee irraanfadhu anoo humnaan qabu waa tokko siin godhoo du'ee baaduusillee aansinee irraanfadhu. Dandeessuuko yaa bara fakkaatu narra gaasiif baha kan akka kee hin jirtu
Rabbana fi si uume hunda keetu tolche keessa kee fi bifa kee wal qixa bareeche hunda dandeessu koo yaa bara fakkaatu narra gaasiif baha kan akka kee hin jirtu Rabbana fi si uume hunda keetu tolche keessa kee fi bifa kee wal qixa bareeche jireenyi koo malee jireenyi dacheerra si malee naan ta'u waa hundi waa mara anoo humnaan qabu waa tokko siin godhu du'ee baduu sillee kan sinii hir'aatu jireenyi koo malee jireenyi dacheerra si malee naan ta'u waa hundi waa mara anoo humnaan qabu waa tokko siin godhu du'ee baduu sillee kan sinii hir'aatu Kee tulfaatee ka'anaaf finaa oolte rakkinaaf gadadoo kan nafaan argitee anoo humnaan qabu waa tokko siin godhu du'ee baaduu sillee an sinii hirraanfadhu anoo humnaan qabu waa tokko siin godhu Baadu sillee an sinii hirraanfadhu Oolmaa keessa ulfaatee sirba jedhu affeeramneet deebine Hacaaluudhaan Hacaaluunas istuudiyoodhaa sirba kanas nu jedhee sirba immoo asii istuudiyoodhaa qabnus isin biraan geenyee deebineerra. Yaada silaa kaasaa turre keessaa kan utuma bilbila fudhannoo gidduutti utuu hin xumuriin dabarre waa'ee mudannoo kan mana barumsaa iskoolii Ambootti si mudatedha waa'ee yuunifoormiitii wal qabate amma ta'e deemnee ture waa'ee na albama kee hojjettu akka deddeebitu kaasteeti mana barumsaan seenne ammatti akkas ta'e normaalii deddeebi'een hojjedha siin jedheera yeroo sanatti egaa jidduudhaan gaaf tokko Finfinneedhaan dhufe barii baheetan silaa waaree boodan barachaa ture beekta dhufeetan yuunifoormii jijjiiree kaadheetuman deeme mana barumsaa iskuulitti innaan deemu warra yuunifoormii daalacha kana uffateetu warra kutaa 10 fi 9 yaa'a keenya eessa dhaqaniin jedhaala namaa leessa inuman deema ammas inuman deeman dammaqne laan calliseetuman seene gaafan seenu bakka barattoonni hiriiran bira gaafan ga'u yuunifoormii keenyan dhabe ammannaa sana naa galee acee maal hojjettaa siinaan jedhe tokko ay calliseetuman jedheetuman ofirra garagalee iddoo ijoolleen hiriiran irraa ofirra garagaleen ba'uuf deema gaafan ba'uuf deemu ijoolleen gaa itti baree warri dhufanis jiru Hacaaluu eessaa galtaa maali inni naan jedhe tokko dhufe maasinitti guyyaa laayibrarii buleen ba'an jedhe qo'achaa bultee jira maal gootaree sa'a sanaan kan ganamaati sa'a tokkoof walakkaadha anaa yuunifoormii uffatee asii gadee deemu barattoota kan kutaa 10 barnootaaf deeman faana walitti dhufne kanaaf qo'achaa man laayibrarii buleen reef ba'aa jiratte innaa sanatti deebii akkasii malee maal gootaree malee dogoggoriin uffadhee dhufees jechuun sitti ulfaate jechuudha yookaan akka kunoo yeroos immoo jira akkasii wanti dogoggorra akkanaa akkasirratti hin baramne wanti gootu wayii innaa sana maalan fudhama qumaaf atteend gochuudhumaafan kutaa deddeebi'a malee barachaa jiru jechaadha akkuma itti xiyyeeffannaan kee guddaan gara muuziqaa ture
Sana booda egaa kan muuziqaa kana uummata biraan geesse jechuudha. Mudannoo baay'ee namatti toludha mudannoon kun. Baay'ee. Ati sin irraanfattu. Baay'ee hojii koo faana waan wal qabateef hin bareedas. Waa'ee hojii kee innaa kaastu waa'ee tattaaffii innaa kaastu waan akkanaa fa'aa yaadatte yeroo baay'ee jechuudha. Baay'ee. Tole gara yaada biraa irratti deebina. Yaadni kaan baay'eedha kan miira kee ammaatii fi yaada kee gara fuulduraatii wal qabate. Isas amma garma xumuraa irratti tufinne gaariidha. Garuu sanaan dura jireenya baadiyyaaf magaalaa wal simsiistee akka jiraattedha kanan hubadhe. Jireenya magaalaa sin beektaa baadiyyaa sin beektaa. Jireenya akkanaa kun hojii keetiif faayidaa maalii siif godheerattee yaaddaati? Dhiifama caalu bilbila tokko argannee deebinaa. Heloo. Hello. Akkam jirtu? Nagaa ooltanii. Nagaadha akkam? Fayyaa nagaa. Eenyu jedhu? Ana Kadir Bakaruu jedhama. Barsiisaa Kadir Bakaruu jedhama. Kadir Bakaruu. Kadir Bakaruu. Eessaaf nu bilbiltaa Kadir? Harargee Bahaa ana Baabbileeti. Kadir keessummaan keenya Hacaaluudha yaada yookaan gaaffii? Okay, gaaffii nan qabu Hacaaluurraa. Hacaaluun biyyoota Oromiyaan taane yookiin Itoophiyaan taane biyyoota kam deemaniitiin sirbaa akka turan. Gaafiin inni lammaffaan mootu Hacaaluun sirboota aadaa uummata Oromoo hedduu babbareedoo sirbuu jiranii kan aadaa Harargee fi Arsiidhaa mul'isan yookiin ibsan sirbuudhaaf karoora ni qabatanii ka jedhudha. Inni kun ammootu barnoota isaanii akka barataa turanii fi isa san eessarraan gaanii kutaa 12 barachuu isaanii dhageenyeerra. Isa san ammaan tana itti jirammoo dhiisanii jiru ka jedhudha. Sigaagaa baay'ee gaafattee gara gaaffii sadii gaafatteetta Kadir. Isa arfaffaa tokko naan ayyamtu. Hin baay'ata yeroo hin qabnu waan ta'eef waan nu bilbilteef galatoomi kanuma siifaa deebisu. Fayyaada. Galatoomii gaarii. Hacaalu gaaffii inni kaase keessaa biyyoota kam deemte kan jedhu jira. Hojiinumaaf biyyoota eessa deemte hojjette? Biyyoota Sudaan Kaartuum yeroo 2 deeme. Saudi Arabiyaa deeme, Dubaay Abu Dhabii deeme, Keeniyaa kana deeme, kana caalan deeme. Gara fuulduraatti deemuuf yaadaarta? Awurooppaa fi Ameerikaa kan piroomotaroota hedduu faana wal argaa jira. Yoona milkaa'eef deemuun koon oolu deemee achi hojjedhee deebi'a. Tole sirboota aadaa Harargee, Arsii fi iddoowwan biroos sirbuu fi yaadaa jirtaayyuu. Oromoon keenya kan beekamu aadaa bal'oo biyya bal'oo irra qubate sab guddaadha beettee amma ittuma deemaan jira gaa. Shaggooyyeen hin oolu, tirriin hin oolu, baay'ee babbareedoo. Aadaan keenya akkuma inni jedhe itti yaadaan jira obboleessa keenyaan jedhaan. Nan dhufa yeroon sagaye. Tole gaaffii sadaffaan barumsa keessaan geessedha. Akkuma albamni kun xumuramee uummata biraan ga'e akkuma kaasittaan kun ba'ee ji'a lammaffaa tan Kaartuum deeme. Sudaan. Sudaan deeme akkuma deebiin Saudi Arabiyaa deeme. Jidduutti nan dhaabe barnoota koo garuu qabxiin koo kolleejii na barsiisa. Kanaaf itti yaadaarta fuulduratti? Ammas jidduudhaan nan ba'a nan deebi'a hojiin albama lammaffaa jira uummanni bilbilaan hin ture naan jechaa waan jiruuf albama hojjetanii fixuun baay'ee yeroo namatti fudhata waan ta'eef simeetu faafaan amma albama koo lammaffaa kana ittuma jirra beektee. Kanaaf barachuuf hin dandeenye jechaadha garuu barachuun hin oolu. Hin oolu gaafa haalli sii mijate. Bilbila tokko arganne irraa caalu bilbila sana fudhannee deebinaa. Heloo. Heloo. Akkam jirtu? Akkam jirtu? Nagaadha eenyu jedhu? Hawwii naan jedhan. Hawwii eenyu? Hawwii Tazarraa. Hawwii Tazarraa weellistuudha? Weellistuudhaan hin beeka maqaa kana. Hawwii keessummaan keenya Hacaaluudhaarraa. Hacaaluu faana gaa wanta mammaasa haasofne jira tarii wantati waa'ee isaa kaastu yookaan gaaffii yoo qabaatte Hacaaluu waliin haasa'uu dandeessa. Tole egaa Hacaaluu kallattiin argachuu barbaada. Kunoo kallattiin haasofsiisa. Hawwii keenya nooruu. Akkam Hacaaluu ni baruu. Jirtaa giiftii ko. Jirta. Jira kunoo baga jiraatte.
Tole egaa gaaffii lamaan sadan tokkoon si gaafachuu barbaada. Ayyee. Waan ta'e dhaga'een ture maalinni du'a caaluun yeroo farda gulufu loon eegaa farda gulufaa ture jedhama. Yeroo wayii farda ollaa wayii yaabbatteetu fardi sun si dhaabbachuu diddee ollaa maatii keetii sana si geessishee jedhamame kana naaf ibsi. Lammaffaan immoo waa'ee hojii keetii irratti akkami kaasetta lammaffaa fixxe moo hojjechaa jirta moo maalirra jirtame? Hawwii gaaffii kana sii deebisaanni. Egaa isinis jabaadhaa warri ogummaa kana keessa jirtan jabaadhaatii wal jajjabeessaa waan gaarii uummata biraan